Nagaa waaqayyo gooftaa isiniif haa ta'u hordoftoota warqee biyyuutii akkam jirtu nagaa keessanii miti waaqayyo gooftaaf haa galatu hordoftoota koo hundumti keessanii galatuma warroonni viidiyoo nanii baay'ee viidiyoo wayii fayyaa irratti hundaa'ee wayii riyaa jaalallee irratti hundaa'ee waan ofii korraa hubadhee isiniif sheeraa gochaa jiru warroonni ilaalaa jirtanii akkasumallee immoo laayik gochaa jirtanii galatooma isiniin jechuu barbaada. Amma simooyyuu laayik gochuun keessan subscribe riyoonni keessan akka godhuuf share gochuun keessan ittuma haafuuf isiniin jechuun barbaada. Wantoota armaan argaa jirtan kana qibaatiidha jechuudha. Qibaatiin kuni qibaatii baay'ee bareedaadha. Ani qibaatii waan nagadullee miti. Itti fayyadame waan ofii koo argee fi tokko tokkoon keessan otoo itti fayyadamtanii warroonni akka koo baay'ee mataan keessanii jajjabaataa ta'ee akkasuma mataan keessan mantaa qabu akkasumallee mataan keessan sin jalaa ciccitu waa baay'ee itti bittanii qarshii keessanitti dadhabdanii kaawuyyaadhaanis tokkostanii warroonni abdii kutattanii baay'ee qibaatii gaarii ta'e waan ta'e ofirraa irraa argadheefanii isinitti himuufan dhufe egaa wanta argitan kuni roozmarii irraa hojjetama jechuudha. Roozmarii hin beektu jechuun biyya keenyatti maayidhama sigaa maxbashaa warri afaan amaariffaatiin ingiliffaatiin roozmariidha. Oromiffaatiin hin beeku na of oolcha. So kuni dursa waan hundumaa mataa kun amma qibaatii isaati jechuudha. Qibaatii argaa jirtu kuni qibaatii isaati. Qibaatii roozmarii qibaatii kana dursa hin dibanna jechuudha. Mataa miiccachuuf yeroo kaanu dursa qibaatii kana dibanna. Akkaataa dibannaa isa isteeppii isaa yoo hin beeknellee faayidaa hin qabu waan ta'eef kun amma qibaatii isaa bannee waan ittiin akka xabbitaa ijaatti godhata waan taateef ishee keessa isaatti hin dibna ishee xiqqoo kana jechuudha. Erga dibnee booddee maasaajii goona kanaan jechuudha. Wanta kanaan maasaajii goona wal faana bitaman sinibu maasaajii goonaa jechuudha. Maasaajii daqiiqaa 10 yookiin daqiiqaa 5 gochuu qabna. Erga kana goonee sa'aatii 2 qibaatii dibanne sana qibaatii dibanne kana irra tursiisna malee miiccanne kaane kan dibannu miti kana jechuudha. Foolii bareedaa qaba baay'ee qodaan ishee xiqqoodhaa ta'u garuu akkaataa itti fayyadama isaatti. Kuni shaamboo isaati. Shaamboo isaati. Akkuma argaa jirtanii kuni shaamboo isaati jechuudha. Shaamboo kana sa'aatii 2 booddee shaamboo kanaan inni miiccannaa jechuudha. Isteeppii sadaffaa kuni kondiishinaradha. Kondiishinara isaati argaa jirtu yoo ta'e kuni kondiishinara isaati. So anamma akka kootti fiffixu iyyuu geeran sin garramu qaabaniin maayet maamannoo ilaallu amaariffaa warra dubbatanii. Arguuni maayet maamannoo jechuun arguun amanuun jedhama la fixeen jira argitanii xiqqoomatu na hafee. So baay'ee kanas daqiiqaa 10 hanga daqiiqaa 15 irra tursiistu jechuudha. Kondiishinara baay'ee laslas godha. The last in the end erga kana goone kaan immoo dhumarratti kana jechuudha. Kuni akka qibaatiidha isinii galee qibaatiidha. Qodaa keessanitti otoo hin taane qodaa yookiin immoo mataa buqqee mataa keenyaatti otoo hin taane rifeensa irratti dibneeti baay'ee akka nuuf filamu nu taasisaa jechuudha. Erga kana goone kaanee biluu maajik jechuun maalidhama waan akka jechuun waan jaalala nama qabsiisu natti fakkaata maajikii natti goote waadhanii mafaaqan isa jedhan sana akka afaan biyya keenyattina. Biluu maajikiin kun baay'ee bareedaadha obboloota koo dhugaadha. Dur ani mataan koo miiccee ka'ee gannaanii kan baqan jajjabaata baay'ee na qaba ture. So kaawuyyaa otoo ittiin galchi yookiin immoo sitta shoorisa jedhan sanaa naan filamu ture. Biluu maajikii kan ergan bitee baqa dhugaadha naannoo waggaa ol fixeeramu kaawuyyaa gasheen beeku jechuudha. So biluu maajikiin kuni keelerii kanaan jira. Keelerii arongaadheetiin illee kun arongaadheedha. Biluutiin hin jira jechuudha. Biluu keeleriitiin hin jira. Innaa kana qodaa sammuu keessan buqqee keessan utuu hin tuqsiisini
rifeensa keessan qofaatti dibdanii akka wadarootti wanti gootu jechuudha. Akka wadarootti bakka 5tti qooddanii akka quxuxxuruu ishee kadhaan ta'e akka wadaroo micciirtanii bakka 5tti yoo gootanii bultanii yookiin 2 bultanii immoo mataa yoo filtanii baay'ee bareedaadha. Qodaaf immoo kanadha aloe vera kun fasaashiidha. Aloe vera qodaa keenyatti dibachuu ni dandeenya. Aloe vera qibaatiin kun baay'ee bareedaadha. Aloe veraan vitamin E dha እና qodaaf baay'ee bareedaadha jechuudha. Akkasii kanaani walumatti kana jechuun qibaatota rozumarii kana arfansaa naannoo birrii walitti yeroo bittan baay'ee birrii bareedaadha. Tokko ishee baay'ee wuddii gurgurrii 30 fa'aa birrii 30 olidha at least. Otoo kana waliin bitattanii baay'ee irra bareeda waan ta'eef bitadhaa isiniin jechuun barbaada. Itti fayyadamaa. Affeerraa kootii sababni isaas waan ani ofii itti fayyadamee yoo isin itti fayyadamtan isteeppii amma ani isinitti meen itti fayyadamtu isheen bicuun suni dursadha. Sekendiin immoo yuusaa kanadha. Achi shaamboodha achisa kana immoo bakka laastii irratti dibattu jechuudha. Inni mataa lasallassiisa waan ta'eef kana fakkaata buqqee keessan gogaa yoo ta'e bultanii immoo qibaatii fasaashii aloe vera sanan dibattu. Akkasitti fayyadama. Subscribe naa godhaa. TikTok koollee follow naa godhaa. Isiniin jechuun barbaada. Uummata qaalii galatooma waan kana gootanii fi nagaan bulaa.